دكتور نافيات قواده دكتور نافيات قواده يورش يروش أكو فهمتي دكتور نافيات قواده دكتور نافيات قواده دكتور نافيات قواده يورش Ashamaa harka fuudhee dhagaasiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessaniin nagaadha isiniin jedha galata gooftaa raajina shiyyuun beektoon namarraa jedhan. Ceettii tana namoonni baay'een hin beektu hojii ishiitiin argitaniittu waan ta'eef isiniin jedha. Ashiituun beektu kan Dooktor Naafiyaadii Dooktor Naafiyaad gowwaadha Dooktor Naafiyaad gowwaadha itti bara. Nama garramtuu bee. Namoonni tokko tokko ofiisaa irra otoo hin ilaalle ofiisaa kana otoo hin ilaalle kan nama waa jedha beektu hinaaffaa keessa galtee natti fakkaate mucayyooni. Mucaan kun Dooktor Naafiyaad haadha manaa bareedduu argateera. Ishiinis illee mucattiin tun bareeddudha. Rakkinni ishii qabdu garuu xiqqoo ishii ji'a darbe miidiyaarra walii gadi foqoqaa turteetti viidiyoon ishii isiniin jedha. Isuma rakkinni ishiin qabdu malee bultitti illee galtee jirtidha waa miti. Innaa akkas isiniin jedha. Quba tokko gaafa namatti qabani quba afurtu gara namaatti akkana garagaree nama ilaalachaa namatti farada. Kanaafuu warroonni quba namatti qabdan sirrii miti isiniin jechuu barbaada. Eessattuu mucattii tana jechaadha. Ashiitu bukoon baay'ee jira. Kaban nama bukeessiti mee waa'ee namarraa haasofti bara. Nama waan namarraa haasa'u hin jaaladhu ishee. Dooktor Naafiyaad jechaan nama ogummaa qabu, nama baqqaashoo kabajaa qabu, nama safuu beeku, nama jaallatu baqa nama iddoo namaatti nama ta'eetu ofitti amanamummaa qabu jechaadha. Ishiin tun immoo waan akkasitteef ani hin beeku ani. Otoo ishiin quban qabaanne bara Dooktor Naafiyaad akkasi Dooktor Naafiyaad akkas jette ishiin akkami ofiyoo anoo akkami jechuun jira bara. Anoo maal fakkaadha maalinnan koo akkamidha maalirra jira jedhanii haasa'uu gaariidha. Waan nama haasa'uudhaan dura anoo kan akkamiiti jechuutu gaariidha. Dhugaa rabbii hin jaaladhu waan nama haasa'uu. Sababiinsaa anu mudaa baay'een qaba maalan kan nama bukeessa. Kanaaf akkasii isiniin jedha. Mucaan tun garuu sirriin goone. Inni naaftee natti fakkaata. Kanumaan xumurata. Hinaaffaa keessa galtee naaffaa ishiin keessa galtee immoo kan waan argitu akkuma gaarii ta'ee Dooktor Naafiyaad baay'ee akka gaariitti milkaa'ee jira gaa'ela isaatti illee. Ishiin nagumaan hinaaftee isiniin jedha. Tarii immoo hin kajeelte ta'a. Itti heerumuu hin jiru inni hawaasni kenneef kinoo ishii tanadha. Hawaasni deebiin argatanii la hawwitiyyu. Maaliif hawwitiyyu isiniin jedha. Kanaafiyyuu akkasiin jechuun barbaade hordoftoota chaanaalii kootii warroota ana ajandaa micoo kanaallee ol fuudhuun barbaanne sababii isaa garuu jecha ishiin jette tokkotu na aarsee jechaadha. Jechi ishiin jette jecha bareedaa miti. Nama kabajaa qabu nama baqqaashoo Dooktor Naafiyaad jecha nama Oromoo biratti jaallatamu nama hunduu kan jaallatu jechaadha. Ogaa akkasitti immoo bifa qeequmsaatiin dhuftu baay'ee nama aarsa. Dooktor Naafiyaad qeeqochaani baay'ee si afaa obboleetti teenya siin jenna. Dura sammuu kee hojjechiifadhu boodanii biitoo nama qeeqe. Ani kan akkamiitu ofiin jedhe. Dhufteetoo nama qeeqine akkasitti qeequun akkasii kun I don't know. Sirrii miti sirrii miti sirrii miti kan dhagaye gurratti cara'u ishii yaada miidiyaa tiiktookii tashirratti seetuma nama qeeqxee nama arrabsitii maal jetti ashii sana waan bukoo sana inni irraaffatte natti fakkaate micoon tun. Akkas jechuun barbaade
Kanaafuu waan akkasii kun baay'eessa miti anarra dhiifama naa godha waan namaarraallee haasa'uu hin barbaadu ani waan namaarraa haasa'uu hin fedhus hin barbaadus. Sababiinsa dhimmi nama tokko ilaallata malee ana wanta ilaallatu hin qabu. Garuu hojii isheen aarsi tanan irraa haasa'e malee isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kooti hunduma keessan dhiifama naa godhaan balleessamuu isiniin jedha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif irree hedduu takka galatoomaa. Asumaan immoo maatiin haa ta'u hin dagatinaa. Warroonni maatiin haa taatanii jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaa hedduu takka kabajamaa isiniin jechuudha. Kanaaf akka isiniin jechuun barbaada. Mucayyoon tunis kun isheen tunis jechaadha yeroo hundaa jecha tokko namoonni ishee jala deemanii waan baay'ee jejjedhuuni garuu jechi ishiin jettu jecha fokkisaallee kan ta'utu hin jira. Warroota dhiiraafis kabaja hin qabdu ishiin tun immoo jechaadha xiqqoo ishii kabaja hin qabdu. Dhiirri maalidha jettee gaaf tokko dhiirri furdaan gootaraadha midhaan itti naqachuudhaaf bichaa nama fayyada jettee dhiira ilkaasaa shiboodhaan hin dhiqadhee shiboodhaan hidhatee jiru afaasaa hin ajaha jettee ishiin turellee safuu Oromoo gattee jirti. Kanaaf waan namarraallee haasa'uu hin barbaanne turellee funyeettuun ofaa sirreessitu funyeedhuma akka kiyyaatti isiniin jira. Qeequmsa irra hin qabu qeequu odoo hin taane jechi ishiitu jecha sirrii miti. Dhiiran hoggaa akka jettu abbaa keenya dhiirri akkasuma immoo hiriyaadha abbaa manaadha. Wanti si galuu qabu yeroo gaarii qabaadha waan dhaggeeffattanii.